Daawwattoota chaanalii Akkoo English with Afaan Oromoo akkam nagahartuu jirtanii baga jiraattan. Akkuma isin beektan yeroowwan dabran keessatti barumsa garaagaraa isin barsiisuun kiyya ni yaadatama. Namoonni baay'eenis toppikii garaagaraa natti erganii yeroo dalaguu kiyya ni beekama. Haa ta'u barumsa inshuraansiin kutaa 12 fi ministirii waan ga'eef gaaffiiwwan ministirii wal qabatuu fi gaaffiiwwan inshuraansii wal qabatuu tartiiban kan isinii dalagu ta'a. Yeroo dabarkeetti gaaffii lamaa wayii gaaffii ministirii isiniif dalagee ture. Gaaffii suni gaaffii Finfinneetti qophaa'e jechuudha. Kanaaf gaaffiin kun immoo gaaffii bara 2016 kutaa 12ffaatti naachuraalii kan ta'e jechuudha. Kanaaf gaaffiin kun kan ittiin jalqabu communicative activity'dhaan jalqaba jechuudha. Gaaffiiwwan kanneen hanga tokko afurii da'inee yeroo ta'an immoo tartiiban kan da'in ta'a jechuudha. Alright. Yaa communicative activity yaa haasaa namni tokko deebisuu jechuudha. Fakkeenyaaf Mr. A yoo haasee Mr. B deebii kennu jechuudha. Yookaan immoo Mr. B deebisee Mr. A gaaffii gaafatudha jechuudha. Alright. Akkuma isinitti agartan gaaffii tokkoffaan maal jedha? Haasaa abbaa fi intala isaati jechuudha. Abbaan intala maal jedhee gaafate? It's getting too cloudy, but the forecast has it is the day will be dry. Jedhee dubbata jechuudha abbaan jechuudha. Abbaan maadheen it is getting too cloudy. Okay, duumessaa jira. But the forecast has it that they will be dry. Garuu immoo forecast jechuun kan dura tilmaama jechuudha. Tilmaama jechuudha yeroo baay'ee TV'dhaan tilmaama dura kaan jechuudha. Borin roobaa, borin gogaa, bora kan aduu baasadhame yeroo baay'ee kan haasamu sun forecast jedhama jechuudha. Predict jechuudha yookaan immoo waa wayii tilmaama kaa'u jechuudha. Inni garuu immoo the day will be dry. Guyyaa borii ni gogaa yookaan immoo lafti ni gogaa jedhee dubbate jechuudha. Kanaaf himichi koolii faal'adha. However ta'us muyyattiin isaa maatii deebisee daadetteen dash rain. Let us rather rush home. Okay, idda duwwaa kanatti kan guutamu filannoowwan afran kana keessaa kamiin? A. When it is dry, there is snow. B. If the day is cloudy, it may not. C. I hear it is unlikely to. And D. There is no doubt it will rain. Ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin isaa iddoo duwwaa kanatti guutamee deebii sirrii yookaan immoo hima sirrii kan kennu kamiin? D ta'a jechuudha. Okay, daadetteen abbaa kee there is no doubt it will rain. Akka rooba shakkii hin qabu. Let us rather rush home. Kana manna gara manatti haariifannoo ittiin jechuudha. Deebiin sirrii isaa D ta'a jechuudha. Alright. Gaaffiin lamaffaa maadha? Yoonaas and Soorame. Dash you seem to be busy. Busy natti fakkaata. Soorame maateen my glasses. Manaatsirii kiyya. Or agartuu kiyya. Have you seen them? Agarteerta itti gaaftachuudha. Bakka duwwaa kanatti maattu gola? Yaa asirratti akkuma agartan akka gaaffiin irratti shaakaluu godhamee jira. Sheetiin natti argame jechuudha. Tasa deebii wal fakkaate yookaan deebii sirrii hin taane immoo deebii sirrii hin taane isin deebisaa jechuudha. Alright. So gaaffii kanaaf deebiin sirrii haa ta'u kamiin? A. What are you looking for? What are you looking for? Jechuun maal barbaadarta? You seem to be busy. Okay, busy fakkaata. Jennaan Soorame maal deebise? My glasses. Manaatsirii kiyya, agartuu kiyya. Have you seen them? Agarteerta jechuudha. Kana jechuun maal agarsiisa? Isin manaatsirii barbaadaa jiraachuu isaa agarsiisa jechuudha. Okay, what are you looking for? What are you looking for? Alright. Gaaffiin kanaaf deebisaa eetaa. Gaaffiin sadaffaan geelaboo fi dandaaroo wajjin haasaa jechuudha. Geelaboo maadheen dandaaroodhaan I hope you gave the money to mom. Okay, akka haadha keetti qarshii kennitu ni abdadha jechuudha. Dandaaroo maadheen dash it was stolen. It should be in time. Okay, it should be in time. Bakka sanitti irraa hafee jira himichi maal akka guutamu barreeffamaan agarra jechuudha. Deebiin sirrii haa ta'u kamiin? How much was it? Perhaps, maybe it was stolen. Okay. I hope you will forgive me. Okay, but see the tips and D. Unfortunately, I didn't so. Okay. Kanaaf maal inni geeladoon? I hope you gave the money to mom. Okay, ani abdadha qarshii akka haadha keetii kennite nine
Dindarumadhen unfortunately akkas ture. I didn't so. Okay? Unfortunately akkas ture. You see? I didn't so. Natti fakkaatu. It was stolen ni hatame. It should be in dash. Jedhee deebisa jechuudha. Kanaaf deebiin sirrii isaa kaminni unfortunately I didn't so akkasaa ta'e hin kennineefi yookaan immoo qarshichi ni hatame jedheen jechuudha. Kanaaf deebii sirrii akka ta'u kaminni dii ta'a jechuudha. Gaaffiin dhumaadha haadhaaf ni qopheessa maadha. Haasaa Asteerii fi Liidiyaa jidduu jechuudha. Asteer Liidiyaa amma itti gaafatte is he your husband? Kuni abbaa warraa kee teennaan I haven't met him before. As dura argee hin beeku jetteen. Liidiyaa ammatteen come on kootu malee. Kootu jechuun gara kiyya kootu sun ta'in come on namni haasaa keessatti yeroo baay'ee akka jecha come on kan Ingiliffa keessatti yeroo baay'ee fayyadama. Come on waawii bakka akka nama saniif galuuf yeroo baay'ee kan fayyadamu jechuudha. Hey come on Dash how dare you? Right? Come on. Kanaaf deebii kanatti galu I have my husband. Okay? Abbaa warraa qabaa be my husband is Hamza. Abbaa warraa kiyya baay'ee bareedaadha. See why do you ask? Maaliif gaafatte? Kan jedhu kunniin gaaffiin choiziin yookaan immoo filannoo inni kennamee jira. Kanaaf deebiin isaa kaminni D. What do you mean? Come on. Maal taate? What do you mean? Maal jechuudha? What do you mean? How dare you? Akkamitti daffartee akkas jettaa? Okay? Is he your husband? I haven't met him before. Abbaa warraa keetii argee hin beeku jennaan. Come on, maal taasira? What do you mean? Maal jechuu barbaadeeti? How dare you? Akkamitti daffartee akka jettaa? Kana jechuun akka inni beekutti kan yaadu ta'a jechuudha. Yookaan immoo akka haasaa bira akka ta'u ta'a jechuudha. Kanaaf iddoo dhiyooti guutamee deebii sirrii kan kennumaadha. D kan ta'uu ta'a jechuudha. D ta'a jechuudha deebiin isaa. Kanaaf gaaffiin kun gaaffii waa'ee communicative partidha. Yeroo taanu gaaffiiwwan grammar parties kan dubaraan dhufu ta'a jechuudha. Gaaffiin communicative partidha. Gaaffii baay'eedha. Gaaffii kan immoo adeemsa keessaa kan xumuru ta'a jechuudha. Hadhaafni ta'a gaaffii tokko fayyadama. Gaaffii communicative partidha. Yeroo taanu immoo gaaffii language focus yookaan immoo grammaridha. Tartiiban eeggadha jechuudha baadha. Gaaffii kanneen yookaan immoo deebisaa wajjin share akka naaf gootan kabajaan isin gaafadha. Gaaffii dalaguu irratti tasa yoo rakkoon jiraate just you can contact me anytime. And for today, I would like to say to you, have a nice day and bye-bye. Nagaan na tura.